Paartii tokkoffaa eenyutu kana beeka buddaa yookiin ammoo tuyyuu warqee namootiin beeytanii fi akkasuma naannaa isii maashaallah deemsaa fi imala bareedaa. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harkafuun Oromoo kiyya guutuu jirra jirtu isiniin jedha. Majlis Arabiyaa akkanatti bareedu kana mucattiin haadha fabbaa maatii surprise goote osoo hin beekin prank irra dalayde baay'ee nama gammachiisa. Mee viidiyoo kana hanga xumuraatitti ilaaluun paartiidhaan isiniif fida. Surprise goote magaraja qabdi hunda isaa hojjechuudha hanga xumuraatitti gadii isaa akkasuma immoo maal fakkaata eessa deemna akkasuma immoo kallattiidhaan hanga isaa jira waan ta'eef viidiyoo hanga xumuraatitti ilaaluudhaan subscribe share godha. Oromoonni surprise maatii godhaa jirtan hunda keessan haaronni kan dhuftan lakkoofsa torbaatamii lama torbaatamii shan WhatsApp telegiraamaadhaan kottaa kana ilaaluudhaan hunda isaa xumurree amma mastaawutii teepileetti galchine fe'uuf makiinaan qophaa'aa jirra. Kunoo akkuma sitti argitan kanatti majlisni kun isa kana hedduu bareedaa jechuudha. Abbaa tiknisa soddomaati maggaarrajaallee ogeessa finnee jechuudha dhiyoodha asuma bootaan geeffamu. Kunoo haaluma margitan kana naannaa Shaashamanneeti. Shaashamannee keessaa miti garuu namooti majlisa kana barbaadan kalarii kana ammatti argachuu dandeettanii asitti mastaawutiitti galchaa jirra. Ittiin galchina waan deemnuuniif itti ilaalatu madhiisa. Akkasuma majlisa kana nama lamaa fi kan hojjechiifnee baafne tokko shirkaa dhiyeenna kanatti ni fe'ama yoo danda'e viidiyoo isiniif waraaba inshaallahu wa ta'ala. Kunoo baay'ee bareeda. Isuma kana tahee diizaayinii isaa saayizii isaa daballee hojjechuu ni dandeenya. Abbaa 40 xiqqeessinee illee saayizii hojjechuu ni dandeenya. Diidamallee kanaafi teebiliin isa kana jechuudha baay'ee bareeda. Teebilii kanaan hin jaaladha heddumminna isaatiin namoonni hedduun teebilii kana hin jaalattani. Teebiliin kun amma yeroo ammaa kanatti faashinallee qashtiidha. Firiishaniin bu'aa guddaa jidduu tokkoo fi xixiqqaa afurii jechuudha. Aduun waan takkan argine hordoftoota fi kabajamtoota kiyya. Tilaa qabadhee fe'aa jira. Kunoo makiinaan na dhufee jira. Kanaafi hanga xumuraatitti viidiyoo kiyya wajjin ilaalaa. Surprise maatii kana meeqa keessantu gammada. Kanaaf makiinaan dhufee fe'achuu jirra majlisa kenna. Surprising kun surprise baay'ee gammadanii irraa barattanii barumsa hedduu qaba. Maatiin tokko tokko jechuudha maashaallah tabarakallah ijoolleen bakka jechuun biyya alaati ijoolleen isaanii waan surprise godhaniif achumarraa waan dhufee yookiin ammoo tuyyuu achirraa dhufee surprise bakka ilaalcha akkasiitiin baay'ee gammadanii wallahi mucattiin tun baay'ee naraajje boontiyyeen jechuudha. Kanaaf bakki deemaa jiru garmaamaadha. Amma magaalaa keessaa achi bahaa jirra jechuudha gara garmaamatitti ijoolleen garmaamaa hedduutu jirtan waan ta'eef mee asumaan naannaa kana ilaalaa maatii keessan baay'ee gammachuu akkasuma immoo namatti tolan kana imala keenya qaxxaamuraa jirra jechuudha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya wanni sirriitti naa hubachuu qabdanii surprise yeroo nama gootan jechuudha maatii keessan jalqaba tilmaamaatii beeka. Amma boontuun jechuudha maatiin isii maatii surprise bakka jechuun surprise qofa osoo hin ta'in prank illee irratti hojjetti prank ajaa'iba jechuudha kolfaan duutanii. Anummaanuu prank jaaladhu malee prank silaa irratti hojjedhee mucattiin na baasti isiniin jedha. Akkamitti yoo jettan guyyama surprise kana namni dhufuu hedaa meeshaa isiniif ergee jira meeshaa fidanii dhufaa jiran jetteen kana poolisni naqabee jira akkasii tasaa kana darbame finfinnee jira jettee halkanii warra bilbite maatii guutuu jechuudha. Tara dabaree itti bilbite prank irratti hojjette maatiin akkas jedhanii natti himanii hojii kan keenyaadha jedha. Osoo maatii akka keessi jechuudha maatii gaarii tahuu baatanii sitti aaranii sitti buufatanii garuu ammoo tuyyuu maashaallah maatii gaarii qabda waan taateef waan feete prank ajaa'iba irra hojjette. Kanaafi hundumaaf iyyuu mee adeemsa kenna erga itti fufne baay'ee fagoo miti jechuudha. Maaliif jennaan asuma jechuun asii akkasiillee odoon tahini garmaama jechuun Shaashamannee irraa achi Soolee dabarree gara bishaan salaamsanillee achi dabarree Soolee dabarree gara Kofaleetitti yogguu deemanidha. Ijoolleen naannaa hasanii akkasuma immoo tuyyuu karaa san namni imalu ni beeytanii achi jechuudha baay'ee fagoo miti karaa irra manni isaanii asfaaltii irra buusofis waa hundaafis baay'ee nama mijataa hedduu bakka gammadee jedhee erga achi geennee kunoo haala kanaan jechuudha akka salphata
chingeettu mana bira taruu jira guuraa jiranii isiniin jedha mee ija keessaniin argitanii surprise kuni paartiin dhiyaata malee baay'ee guddaadha viidiyoon bakka hedduu namatti tola kukkutee isinii paartiin fida waan ta'eef yookiin kutaadhaani asitti argamu tusaatee harkaa lafa dha'ee kanaaf wanni isin sirriitti beekuu qabdanii akkuma gabbuufnee geessinee jenneen maashaallah tabarakallah jedhee jira bismillahir rahmanir rahim nyaata nu dhiyeessanii mee nyaata kana laala nyaanni kuni warqee yookiin ammoo tuyyuu beeku waan jedhamu namoonni beeytan natti hima maali yaa rabbi kee bakka aadaa naannoo sanitti nyaata filatamaa fi tokkoffaa isiniin jedha akka fakkeenya naannoo tokko naannoo Arsiititti marqaa cuukkoo wantoota akkasii dhiyeessanii nyaata bakka kabajaati ni beeytan jedhee yaada mee hundaafuu ilaala maashaallah namni beeytan koomantii jalaatti maqaa isaanii barreessaa yeroo sanatti maniin dagadhe hundumaafuu warqee irraa hojjetama budhaaf allaa jechuudha asfaaltii irra taa'aa kanaan kennitan yoo nutti oluu danoo Pakasin. Kota nyata ka? Kota ka? Ramfane ibar yani cinan toko. Gari kota. Bareda ara. Kota ka? Gari kota. Nama wau jatu tu afe? Nurra hafe sanif kalbin sinu jir. Kota. Bunni boda. Baba. Bunni boda gana hojjetama hojiin. Ombara la. أصلا فكات مقرجة مقرجة مية بطة إيه نوغنا ستي وجنا قويا أنتيت كوتا نيات كوتا كون أدوغرا نمتاي كون جتشودا غرا kanaaf hojii kiyya ka isin hin beeyne tokko waan isin ibsu hedutu jira diizaayinii fakkeenya fi majliisiin hojjetamee magaraja diizaayinii walirratti godhu fidandeetti qaba isinin jedha namootiin jechuudha mana keessanii meeshaa guutuu bitattanii jettan abbaa barbaadan karaa barbaadanii yoo bitattanii naannoo shaashamanne keessa jiraattan isiniif hojjechuu yookiin ammoo isiniif mana keessan keessatti kaa'uu ni danda'a isinin jedha ogummaa dhuunfaa ka isin namoonni hedduun ittiin nan beeynedha kanaaf yeroo mana majlisa akkasuma meeshaalee geessu ofii kiyyaa osoo silaa jechuudha sirreessee bakka girgiddaa inni hoggalutti ofii kiyyaa ajajee hojjechiisee baay'inatti tola hundumaafuu yoo jechuudha hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa majlisa kana erga meeshaa soofaatu jira dura ta'ee soofaa kaasnee manni maashaallah tabarakallah rabbiin nagaan keessa galchu baay'ee guddaadha sagaleen jarjara waan ta'eef viidiyoon dheeraadha sagalee irratti isin qabe wanni isin sirriitti beekuu qabdanii majliisa soofaa gara tokko deebifne majliisa gara tokkoon kaa'aa jirra manni mitirii bakka baay'ee guddaadha hedduu mana kennataadha jechuun hedduu mijataadha akka barbaadetti kontirool gootee mana kana jechuudha diizaayinii isaa akka feete godhuu dandeetta kanaaf namooti majlisa kana jaalattanis maatii gaarii kanas jaalattanii akkasuma mootu namni ana jaalattanillee akkasuma obboleettii tiyatan kabajan jaalattan surprise isii maatii akkanatti osoo wallaahi osoo hin beekan waan takkaayyoo kanafi maashaallah jedhani akkasuma rabbi si haa dabalu jedha rabbi nagaan si haa galchu maatii si jaalatan si kabajan isiin akkana jaalattu kana rabbi nagaan itti galchee si argisiisuudha du'aa kadha asumaan namni channel kanaaf yookiin ummu razaaniif harayaatan surprise subscribe osoo hin godhin biran dabrina namni maatii keessan surprise godhuu barbaadanii lakkoofsi bilbilaa duwwaa 978 15 72 75 WhatsApp Telegramaan na argattani email yeroo tokko WhatsApp Telegram ni yoo isin irra deddeebi'u yaala namoonni hin boontaa jettanii meeshaa natti baatee meeshaa surprise waan na jaaladhuuf ofii geessuu akkasuma mootuyyuu irra caalaa ala ooluutti jechuun tahee dhugaa rabbii dubbachuu fi biizii ta'ee isin deebisuu hin dandeenye kalariin kuni asiin duras abbaa 40maatiin hojjadhee baasee jira ammas nam lamatu kalarii kan ajajate waan taheef dhiyeennatti yoo danda'e viidiyoo isinii waraaba yoo dadhabee fi loomiyyee majlisni kan kee kana jechuudha kanam lamaattu ba'ee bakka takka ajajattee ijoolleen tunniini maqaa ofii isiin uf beeyti majlisni kan kee kana mitiriilleen haganuma majlisa kana bakka tokkoma inni jechuudha kanam lamaa fidanii waan taheefi majlisni kan kee abbaa tiknisa soddomaati mitirrillee mitira 8 akkasuma mootuyyuu teebilii wanni hundi isaa kana waan taheefi laaliitii gammadii jaaladhu atillee majlisa kan kee magaarrajaa ittiin qabdu malee siin jedha fi'a mootuyyuu inshallah dhiyeennatti si fi'a kanam shaniitu na bira jira warroonni meeshaan keessan na bira jiru ni beeytanii akkanuma dabaree guyyaa maqaa keessan taraan keessan yoo ga'ee jedhee soofaa gara tokkotti erga deebifnee jennee kunoo majlisa haala kanaan xumurre akkuma beeytan jechuudha bilbilli
kiyya osoo sila kaameraa sirri moggodhee kakaasuu fi akkasuma mootuyyuu baay'ee jechuudha mana keessatti beeytanii namoonni hedduutu dhugama majlisni meeshaan bareedaa yoo ta'e viidiyoo irratti mana keessatti bareedaa isiniin jedha dimlaayitiin ittiin nama soban hin jiru mana normaala waan ta'eef subscribe like share